Iji dhalata Oromoo hundinuu as ilaala. Furiin furmaata rakkootiif. Jecha isaanii irraa fuunee akka aadaa akka gadaa keenyatti araarsinee. Ani haadha siinqeerraan dhugaa wargadhe. Akkaataa duudhaa Oromootti akkaataa duudhaa keenyatti konfliktii hedduu hambisuun kan sila gara mana murtii deemu hambisuun danda'amee jira. Waggaa 27 hojii keessa seenuudhaaf hojii seenuu hin dandeenye amma immoo mootummaan keenya hojii kana akka itti nuuf haala mijeessee gargaarsa baankii Sinqee wajjiniin miliyoona 1.5 fudhadhee qotiyyoo 15 galchee jechuudha. Kilaastera beelladaa gara 395 ijaaruun danda'amee jira. Waldaalee 26 keessa waldaa 6 investimentii itti ceesisnee jirra jechaadha. Kutaan magaalaa Furii gidduugal investimentii akka taatuudhaa fi easy of doing investimentiin akka inni jiraatuudhaa fi hojiin guddaan hojjetamee jira. Barattoota kutaa 12ffaa qorsiisne keessaa persenta olaanaadhaan gara yuunivarsiitii erguun danda'amee jira jechuudha. Jenereeshinii irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Jenereeshinii taanu dijitaal jenereeshinii ta'a waan ta'eef jenereeshinii kana gama tokkoon barnootaan gama teknooloojiin qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Aanaalee sadan qabnu keessatti kellaa fayyaa 3 ijaarree xumurree tajaajila jalqabsiifnee irrachaa. Kutaa dargaggoota irratti qofaatti adda ba'ee kan tajaajila dargaggootaaf kennuutti ka'e waggaa 5. Mana opereeshin ruumii hojjennee waan jirruuf opereeshin ruumii san keessatti haadholeen daa'uu jalqabanii jiru jechuudha. Kuni saksesii guddaadha. Lammiin tokko fayyaa qabeessa ta'uudhaa fi ispoortiin jiraachuu danda'u qaba. Ispoortiin ammoo instituushinaal kan cimuudha jechuudha. Diiwanii galii kana wal qabatee karoora keenya guddaa fi xaxaa miliyoona 1.2 nu kenname bara kana galmaan ga'uudhaaf hojii gurguddaa hojjechaa turre jechuudha. Seektar galii keessatti qulqullinni akka jiraatudha fi teknooloojii fayyadamanii galii guuruu akka danda'an. Kutaa magaalaa Furii keessatti misooma magariisuu irratti daandii fuuldura keenya irratti agarru kana daandii abbaa gadaati. Piroojektootii waliigalatti barkana qabannee baay'ee milkaa'anii jechuu dandeenya. Piroojektota kan mootummaa piroojektota 24 qabna. Piroojektota 24 xumuruun danda'amee jira. Akka magaalaa Shaggariitti piroojektiin G+4 kan manneen 25 ol of keessa qabu istaandardii isaa kan eeggate baruma kana ijaaramee xumuramee tajaajila kennuudhaaf qophii ta'ee jira. Namoota naqannee itti galtuunis jalqabamee jira. Magaalaa fuulduraa fi ijoolleen keenya dhalooti keenya irraa fayyadamuu hundeessina waan ta'eef obsaanii uummata keenyas eeggachaa hirmaannaan uummataas cimee nu waliin hiriiruu qaba. Dhaamsa kootee jechuudha. Furii iddoo furaa. Dookumentariin kun hojiilee ijoo kutaa magaalaa Furiitti hundeeffama shaggarii as jiraniif keessattuu raawwii hojiilee misoomaa bara 2017 irratti kan xiyyeeffatudha. Furiin magaalaa ho'ituu fi giddugala indastiriiti. Magaalattiin kun moggaasa maqaa Furii jedhamus kan argatte gaara Furiirraa gosti margaa fura jedhamu baay'inaan waan biqiluuf isa ka'umsa godhatteetii kan jiran akkuma jiran gama biraatiin ammoo daldaltoonni lixa Oromiyaa Jimmaarraa wayita gara Finfinnee dhufan
osoo Finfinnee hin seenin bakka itti boqotan keessumaa dubartoonni bakka itti sabbata furatan waan ta'eef furii jedhamee moggaafame kan jedhanis jiru. Kutaan bulchiinsa magaalaa Furii gaaffii eenyummaa fi abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuun moggaasa maqaa darbe sirreessuun moggaasa maqaa ganamaa Furii jedhutti deebi'ee jira. Aanaalee fi araddaawwan marti eenyummaa isaanii isa dhugaan waamamaa jiru. Kun kaayyoo hundeeffama Shaggar isa duraati. Shaggar kanaan dura gaafa hundaa'u cabiinsa magaalumsuu kanaan dura biyya keenya keessa jirurraa kan hundaa'e siidaa uummata Oromooti Shaggarii. Shaggariidhaa fi Oromoon bakka adda addaa jiru, koorneer adda addaa irra jiru, qabsaa du'aa ture. Qabsoo uummata Oromoo keessalleetti naannoo Shaggarii kanaa fi qabsoonis kan finiinaa ture kanaadha. Kanaaf Oromoon hundinuu ijii Oromoo hundinuu dhalata Oromoo hundinuu as ilaala. Kanaaf magaalli Shaggar kun gaafa hundaa'u Oromoon magaala gurguddaa qabaachuu qaba. Oromoon siidaa wareegamtoota magaala ta'e kan namni yeroo hundumatti yaadatuu fi irra fayyadamuu danda'u magaala guddoo second city akka biyyaa ta'uu dandeessu ijaaruun barbaachisa waan ta'eef ijaarame. Kaayyoo hundeeffama magaalaa Shaggar kan ta'e dhimmi qe'ee Oromoo eenyummaa isaa waliin misoomsuu xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetamaa jira. Naannoo baay'ee production baay'ee beekamu akkasuma immoo gama aadaatiinis baay'ee beekamu baay'ee kabajamu. Addaan jilaa adda addaa kan keessatti geggeeffamu. Furiin gaara furii irraa dhufee yaadee dhusin jira. Gama biraatiin ammoo furiin furmaata rakkooti. Furii jechuun waan rakkoo ta'e furii jechuudha. Amma aanaan jalqaba kun aanaa mudaa furii jedhama. Aanaa mudaa furii kun teessoo warra wayyuuti. Kanaan dura namni sirna adda addaatti geggeessaa kan turedha. Baay'ee kan kabajamu. Urbuu furii jedhaasitti baay'ee beekama. Naannoon kun naannoo kabaja guddaa qabu gama tokkoon ammoo caffeedhas akkasuma naannoo magariisa bonaaf ganna kan laallisu gaarran isaas ammoo baay'ee kan bareedanii gama biraatiin ammoo caffee karaa boodha caffeetti achi jira naannoo sana gosii naannoo kana bal'inaan kan sirna gadaa deemsaa ture iddoon isaas baay'ee kan bareedu gada faajjinis akkasuma ana gada faajjiti sirna gadaatiin wal qabate kan jiru. Maatiin kanaan dura bal'inaan naannoo Oromoo keessatti baay'ee kan kabajamaa kan turan kan keessa jiraatanii. Kanaaf moggaasa maqaa irraallee dabalatee sirna gadaatiin kan baay'ee kan wal qabatu. Iddoo teessoo sirna gadaa yookaan ammoo teessoo abbootii gadaatiinis kan wal qabatu, teessoo yaatiinis kan wal qabatu, caffeenis kan wal qabatu waan ta'eef duudhaan Oromoo kun bakka deebi'u waan qabuuf magaalli Shaggar keessalleetti gaafa magaalli kun hundaa'u duraan qabalee waamamaa ture yookaan ammoo walattee jedhamee waamamaa ture alamgana jedhamee waamamaa ture zeeroratti jedhamee waamamaa ture inni kun jijjiiramee duudha ganamaatti namni akka deebi'uu danda'uudhaa fi Oromoonis ammoo indigenous knowledge isaa fayyadamee civilization amma haaraa magaalaa haaraa hundeessin kan keessatti iddoo akka deebi'uudhaa fi taasifamee jira. Kanaafis agarsiistuun manneen murtii aadaa hawaasa isaanii tajaajilaa jiranidha. Manni murtii aadaa rakkoolee hawaasaa furan magaalaa Furii keessatti hojii irratti argamu. Kanaanis rakkooleen haqaa mana murtiitti himachuu hir'isuun hawaasni waliin jiraachuu fi duudhaan Oromoo magaalaa keessatti akka babal'atu taasisee jira. እዚህ የመጣሁት ሰው ጠቁሞኝ ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ስፋት ያለው መሬት ብዙ ሄክታር መሬት ተወስዶብኛል በግፍ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ሌላም እንደዚሁ በብር ጉዳይ በ1 ሚሊዮን ብር ሰዎች በሐሰት መስክረውብኝ ነበር እና ይሄን የሚያውቁ ሰዎች እስቲ የአባገዳ የባህል ፍርድ ቤት ሂድ ብለው በላኩኝ መሰረት መጣሁኝ እና የአባገዳ ስርዓት ትልልቅ ሰዎችን እንኳን በፍርድ ቤት ያስወሰዱባቸውን እየጠራቸው መሬታቸውን ሲያስመልስላቸው ተመልክቻለሁ። Oromoon aadaa fi seenaa ittiin of bulchu keessaa tokko kan ta'e yaa'iin jaarsaa fi jaarsummaa itti fufuus eenyummaa isaa akka eeggatuuf bu'uura hundeeffamaa mana murtii aadaatiin kutaa magaalaa Furii keessatti manneen murtii aadaa hojii tajaajila haqaa hawaasaaf kennaa jiru. Biiroo aadaa kana kan calqabne bara 2016 ji'a afuraffaa keessatti calqabne amma irraa dirasii faayila 200 fi akka 40
shambira geenye kana kan xalaalaan waraqatan qabanne malee kaan immoo kan 200 kan caalu namoota yaada akkanumaan dhufanii jecha isaanii irraa fuunee akka aadaa gadaa keenyatti araarsinee dhugaa baasisnee kan himate sanii himannaa sanirraa immoo fuuneetii kan himatame san gaafannee dhugaa isaan lamaan baasisnee asumatti aga qarshii ammaa nama tokkorraa miliyoonii 2,300,000 miliyoonii 3 faa miliyoonii 5 baay'eedha kan warra araarsinee qarshii san galchineef. Jalqabni keenya araarsuudha. Sabaaf sablammii bakka fe'e gosa kamaa ta'u qixxeedha laallanii afaan inni beekuun dubbifna afaanuma inni dirqama afaan oromootiin natti haasa'ii dirqama afaan oromootiin himadhu miti barreeffama garuu afaan oromootiin barreessinee fudhanna inni ragaa fudhanna sanii achi afaan isaa galuun jara lamaanuu wal cinaatti kan himatu sanis wanni barreeffamaan qofa fudhannee hin cufnu himadhumee bakka akka inni dhaga'utti atis mee deebisi kami dhugaa akkami dhugumaan inni jedhu kun amma kanatti egaa wal biratti dubbifneen booda egaa'ii jennaani gaheen mana kanaa amma nuu danda'ameen araara fixuudha kan miidhe hin kiisa kan miidhame immoo hin kaa'amu kiisii fudhata kiisii jechuun maallaqaanis maaliidhaanis jechuun dhiifamaa nan dogoggoree soo jedhe sunis araara tokko. Dabrituu kan jedhan ishiini jara 4 ta'anii warra dhiiraa 4 ta'anii qabeenya abbaa ishii qarshiidhaan ittiin deemanii jalaa murteessisanii hooluu biratti immoo dhufan immoo maaliidhaaf kana gootan jennee jaarsummaadhaan laallan nu kan taaboor jenneetti ragaa baasneeti ganzaba keenyatti finneeti beekuma 800 itti baafne nu labana kanaati ennaan lakki wanna kana jaarsa biyyaa bira jaarsa safara sanii dhaqne nu abbaan gadaa kun lafa san dirasii dhaqne bootaarree ejjenne jaarsota biyyaa waamne kun lafti kun maal fakkaatamee dhugaadhaan dubbadha ennaan lakki kan abbaa ishiitii lafti kanatu baldaa dagaagaatiis Haile Sillaaseen dura jammaree harka isaa tureedhaani. Dhimma lafa kootii kana dhugaa lafa kootii kana argachuu hin danda'e. Deebisee obbo Caalaa Yaa'ii galata Waaqayyo isaanii haa kennu haadha Siinqee galata isaanii haa kennu lafti kun lafa akaakayyuu kootiiti argadhe firdi beetitti waggaa meeqan malaallasaa ba'e Waaqayyo galata isaa haa kennu. Bakka haadha Siinqee abbaa gadaatu dhugaan lafa akaakayyuu kiyyaa kana gahee abbaa kiyyaa kana naa kennuu danda'a. Baay'iseen galata isaanii kenna. Abbaan koo haatitoo achirratti annuun isaanii ambu'ee abbaa gadaarraa nan argadhe. Bakka obboleechi kootirree odoo dubbiin lafa kanaa odoo deddeebi'u lubbuun isaa na jala baay'ee ba'e. Ani immoo haadha Siinqeerraan dhugaa koo argadhe akaakayyuu kootirree achirraan himata argadhe. Baay'isee dubbachuutis immoo natti ulfaata. Maaliif natti ulfaata gaattanii abiyyee akaakayyuu kiyyaa baldaa dagaagaa roobitiin naa kenne abbaan gadaa. Hoon baay'isee dubbadhe immoo garaan kiyya madaan durii sun natti ka'a. Sila natti ka'uufu baay'isee hin dubbadhe. Bakka madaa abbaa kiyya naadha argisan. Abbaan kiyya baay'ee na jalaa dhokatee jiru. Galanni sana fudhatu anis baay'ee hin haasa'u. Haqni hawaasaa mana murtii aadaatiin kennamaa jiru kun afaaniin otoo adda hin qoodin jiraattota mara tajaajilaa jira. Maanguddoota tajaajila kana kennan jajjabeessuun aadaa kana caalaatti dagaagfachuutu barbaachisaadha jedhu jiraattonni kunneen. በጥሩ ሁኔታ ነው ረፍት የሚሰጡት ፍርድ ቤት የሚመላለሰው ሁላ እዚህ ጋር ነው እየዳኙ እያስታረቁ ነው የሚያስገቡት ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ሳይቆጥቡ ጊዜያቸውን ሳይቆጥቡ እዚህ ነው ያሉት እኔ ከነሱ ጋር አልፎ አልፎ መጣና አያለው በጣም ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተተኪም ያስፈልጋቸዋል የራሳቸው የመሰለ ተተኪ እንዲፈጥር በዚሁ ቀበሌ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ሰዎች የኖሩት የደሃን ነገር ለመፍታት ነው የቆሙት ስመለከታቸው እዛ ቦታ ላይ እና በጣም ትልቅ መንግስት ይሄን ነገር ስፍራ ሊሰጠው ይገባል በየቀበሌው በየስፍራው ባጀት ወጥቶ
ባጀት ተመድቦ በትክክል ሊሰራበት የሚገባ ነገር ነው ይሄ ነገር እና ይሄን ነው በአጽንኦት ለመስጠት የምፈልገው ይሄ ነው። akkaataa duudhaa Oromootti akkaataa duudhaa keenyatti deebi'anii nama hedduu konfliktii hedduu hambisuun kan sila gara mana murtii deemu hambisuun danda'amee jira. Namni ammoo uuma isaatti akka deebi'uudhaaf akka ammoo safuu eeggatuudhaaf safuullee eeganii eeguun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf manni murtii aadaa kun erga dhufee booda harmooniin yookaan ammoo wal dhageettiin hawaasa keessa akka jiraatu bal'inaan taasifamee jira. Tirastiin hawaasa keessatti uumamee jira jechuudha. Akkanumatti fiiganii gara mana murtii idileetti waliin machuu osoo hin taane asitti manni murtii kunin keeziiwwan hedduu kan dhagaa dhaddacha olaanaatti deemuu danda'an asumatti hambisee hawaasi akka waliin jiraachuu danda'uudhaa fi gama biraatti immoo duudhaan Oromoo magaala keessalleetti cimoo akka danda'uudhaa fi hojiin guddaan hojjetamee jira. Qonni baadiyyaatti inisheetivii magaalaa keessa seenuun hojii kilaaster beelladootaa carraa hojii uumuu fi ce'umsa teeknooloojii fiduun gahee olaanaa taphachaa jira. Har'a magaalaa Shaggar keessatti jiraattonni horii furdisuun booyyee fi qurxummii horsiisuun magaalaa keessa jiraachuu aadaa taasifachaa jiru. Sheedii mootummaa tarsiimoo mootummaan gadi buuseeni iddoon kun naaf kenname. Horsiisa lukkuu hojjechaa jira. Oomishatti seennee oomisharra jirra ammoo hojjechaa jirra. Waaqayyoof galatu hojii gaariidha. Akkuma mootummaan gadi buusee gabaa tasgabbeessuu tarsiimoo mootummaan gadi buusee hojjedhaan hun jedhe hojjechaa jirra. Otuu hojii kana hin jalqabaniin dura hojii hin qabnu turre ijaaramneeti. Waldaadhaan ijaaramneeti kan hojii kana hojjechaa jirru. Mootummaanis sinqee wajjiniin haala nuuf mijeessee waliin ta'anii leenjii nuuf kennanii leenjii kana eega fudhannee booddee nus hojii gara hojii kanaatti seenne sinqee baankeerraas liqiin nuuf kennamee hojii kana hojjechaa jirra. Duratu hojiin kun akka itti jira ta'e gabaan isitti tasgabbaa'a. Uummanni keenyas hojii keessa ta'ee hojjeta ture. Waggaa 27f hojii keessa seenuudhaaf hojii seenuu hin dandeenye, hojjechuu hin dandeenye, hojiidhaaf ogummaa otoo qabnu, wayin dammoo mul'ata hojii otoo qabnu hojjechuudhaaf haalli mijataan hin turre. Amma immoo mootummaan keenya hojii kana akka itti nuuf haala mijeessee haala nuuf mijeessee hojjedhaa jedhee waan nuu kenneef ani gammachuu guddaan qaba. Horiin kun horii torba galchine torban kana keessa horiin 6 nam kennaa jira. Torbaffaan rimeecha saanii tokkorree maaragaa naannan 10 amma 12 kennaa jira. Guyyaatti amma liitira 22 kennaa jira. Sadarkaa guddaarra jirra jechaadha. Hojiin livestock production wal qabatee jiru bal'inaan hojjetamee jira. Bara darbees hojjenneerra bara kan garuu baay'ee dachaadhaan daballee istaandardii manneen ijaaramaniis akkasuma immoo qulqullina horii asitti galuu danda'u mal ittiin tooftaa ittiin oomishnuus bal'inaan dabaluun danda'amee jira. To'annoo hordoffiillee wal qabatee hanga kaameraa galchinee hordofuu irra geenye jirra jechuudha. Kanaaf bara kana kilaastera beelladaa gara 395 ijaaruun danda'amee jira. Kilaastera kan keessatti kilaastera aannanii kan horii aannanii jira. Horii aannanii kan tokko birri gara 350 oliidhaan namni itti galchaa irraa fayyadamaa jira. Kan biraa kilaastera lukkuuti. Lukkuun bal'inaan keessumattuu hanqaaquu wal qabatee hanqinni hanqaaquu naannoo magaalotaa bal'inaan waan jiru gatiin hanqaaquu akka hin daballee fi akkasuma immoo dhiyeessiin hanqaaquu nyaata madaalawaa manneen barnoota keessatti akkuma magaalaa keessatti akka dhiyaachuu danda'uudhaaf gama killeetiin waan guddaatti hojjetamee jira jechuudha.
bakka dhiyeessii dammaa jedhamee kan beekamu baadiyyaa bosona keessa ture. Karoora yeroo ammaa kana mootummaan gadi buuseen wal qabatee kutaa magaalaa Furii keessatti oomishni dammaa mala ammayyawaatiin oomishamaa jira. Namoonni baay'eenis hojjechuun jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jiru. Ofirra darbuun biyya keessaa hanga alaattis ergaa jiru. Kilaastarri oomishaalee dammaa qurxummii fi booyyee magaalaa Furii keessatti bal'inaan hojjetamaa jira. Aadaa kana jajjabeessuuf sadarkaa qulqullina oomishaa jabaa fi ammayyawaadhaan naannoo hojii mijataa uumuu danda'uun uumamu Dr. Phexros himaniiru. Gama horii furdisuutiinis jiraattonni ayyaanotaaf baatii 3 furdisanii gabaaf dhiyeessuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Hojii furdisa sangaan hojjedha. Ergan jalqabee ji'a shanaffaadha. Horii 15 qabaayyuu amma sangaa 11 qaba kan nan gurgure. Tokkoon isaa 70 nan bite. Gizeen gurgurummoo 150tti gurgure. Gara fuulduraatti immoo yaa'u bal'inaan hojjechuudhaaf karooran qaba. Gargaarsa baankii Sinqee wajjiniin miliyoona 1.5 fudhadhee qotiyyoo 15 galchee jechuudha. Kilaasteroota kan bar darbee irraa wanni addi godhu istaandardii guddaadhaan hojjetamuu isaati. Kilaastera san keessatti bakki namni ciisuun jira, bakki namni oofisii warra hojii kana hojjetuun jira. Naannoon ammoo kwarantaayinii namni horii yoo dhukkube lukkuun yoo kan dhukkubdu ta'e kwarantaayiniitti gaggeeffamuun jira. Akkasuma immoo iddoowwan giriinerii naannoo sanatti kan qabuu fi baay'ee kan bareeduu fi sustainability hojii magaalaa barootan darbe keessatti qorqorroodhaan hojjechaa turre. Bara kana immoo istaandardii isaas daballee giriin goonee naannoon sun akka bareedu goonee hawaasa uumama wajjin namni akka inni jiraatu goonee akka indaastirii xixiqqoo akka isaan fakkaachuu danda'an goonee jirra. Ergamni magaalaa inni guddaan carraa hojii jiraattotaaf uumuudha. Kanas leenjiiwwan beekumsa hojii uummachuu lammiileef kennuun qusachuu karaa baankii Sinqee liqeeffachuun hojjetee jireenya isaa akka jijjiirratuuf hojii bal'aan hojjetamee jira. Kanaanis namoota 18,000tiif dhaabbiidhaan hojiin uumamuu danda'uu fi qacarriidhaan ammoo namoonni 10,000 ol indastiriiwwan keessatti carraa hojii argataniiru. Leenjiiwwan interpreneurshipii kennine namni akka fedhii isaatiin hojii uumachuu danda'u baankii Sinqee ammoo dabalatee baankii Sinqee hojiin bal'inaan hojiin guddaan hojjetame. Qarshiin gama baankii Sinqeetiin birriin gara miliyoona 530 liqeessuun danda'amee jira. Kan biraa immoo namnis waan argate irraa qusachuu danda'u qusannaa % 30 dabalatee kan hawaasa irraa mobilaayiz goone namni qusachuu qaba. Biyyi jijjiiramaa jira. Biyya jijjiiramu keessatti namni qusachuu qaba waan ta'eef kaapitaalii rivolve ta'uu qaba waan ta'eef sirriitti namni biraa tokko hin qusatu kan biraa immoo liqeeffachuu akka danda'uudhaa fi birri gara biliyoona 3.7 akka kutaa magaalaa Furiitti qusachuun danda'amee jira. Indastiriin godoo bu'uura indastirii gurguddaa akka tahaniif hojjetamaa jira. Indastiriin godoo bu'uura indastirii biraatiif akka inni ta'uudhaaf hojiin guddaan hojjetamee jira. Hojiin kun kanaan dura magaalaa keessatti bal'inaan hin baratamne. Bara kana immoo sheediiwwan indastirii godoo 283 ta'an ijaaruun danda'amee jira. Kan akka fakkeenyatti immoo baay'ee nama gammachiisu aanaa Mudda Furii keessatti kan hojjetame. Gaarmentiin kanaan dura nu amma gaarmentii sadarkaa indaastirii gurguddaatti yaadaa turre malee sadarkaa indaastirii godootti gaarmentiin in hojjetama inni akkasitti yaadan turre. Amma immoo gaarmentiin bal'inaan hojiitti galee jira. Hojiin sibiilaa, hojiin mukaa, agiroopiroosii wal qabatanii jiran qonna bal'inaan gaafa oomishnu agiroopiroosiin nu barbaachisa waan ta'eef isa irratti indaastiriin godoo ce'umsa gara indaastirii nu gool keessatti indaastiriyaalaayzeeshinii Itoophiyaan qabattee deemaa jirtu kana beezii ta'uu kan danda'udha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf aanaalee sadan keessatti keessumattuu ammoo aanaa Mudda Furii keessatti bifa baay'ee fakkeenya ta'uu danda'uudhaan hojiin kun hojjetamee jira. Kanaaf hojiin kan keessatti carraa hojii uumuus jalqabnee jirra. Fuulii hojiin kun tootalii infraastiraakcharii hundumaa guutatee gara hojii gaafa galu ibsaa qarshii baay'ee baasnee galchuun danda'amee jira. Infraastiraakcharii hundumaa gaafa guutatu carraa hojii guddaa uumuun hin danda'a. Rakkoolee gabaa fi walitti hidhamiinsa ijaarsa lafa gabaa akka biyyaatti jiru furuun hojii hojjetamaa jiruun giddugala gabaa kutaa magaalaa Furiitti ijaaramee jira. Walitti hidhamiinsa gabaa oomishaalee qonnaa fi indastiriin buufataalee gabaa kanaan walitti hidhamiinsa uumuun hojii seera qabsiisuu guddaan hojjetamaa jiraachuus simaniiru. Bara kana keessa namni jijjiirama qaala'insa gabaatiin illee wal qabatee
akka gabaan hin tasgabboomnedhaa fi namootaan hojjetan daldalaan seeraan ala waan jiruuf gama tokkoon daldalaan kun akka inni karaa seera deebi'u gama biraatiin ammoo foormaal ta'e akka inni jiddu gabaa qabatee hojjechuudhaa fi hojiin guddaan hojjetamaa jira. Kaan ammoo baazariiwwan adda addaa yeroo ayyaanotaatiin illee wal qabatee walitti dhimmiinsi gabaa oomisha qonnaas akkasuma immoo oomisha indaastirii kutaa magaalaa Furii keessa qabnu irratti oomishi indaastirii walitti dhimmiinsa akka inni uumamuudhaaf oomisha qonnaas walitti dhimmiinsa akka inni uumamuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Kanaaf baazariin saandee maarketii bal'inaan hojjechaa turre jira. Baazarii ammoo ayyaanotaan wal qabatee akkasuma immoo akkaataa barbaachisummaa isaatti gabaa Finfinneedha tasgabbeessuudhaaf fakkeenyaaf hanqaaquun gaafa Finfinnee keessa dhabamu bal'inaan dhiyeessaa turre jira jechuudha. Walitti dhimmiinsa gabaa keessatti daldalli seeraan alaas akkasitti hin argamne tarkaanfii seeraas gama tokkoon ammoo isaanis seera qabsiisaa adabbii kennaa hojiiwwan gama daldalaatiin inisheetiivii hojjechaa gama biraatiin ammoo hojiiwwan idilee gama daldalaatiin jiranis hojjechuuf yaaliin guddaan taasifamee jira. Naannoo Sirii fi kanatti sheediiwwan amma isin asitti argitan kana akka kutaa magaalaa keenyatti kan ijaarame jechuudha. Akka kutaa magaalaatti gaafa ijaaramu egaa lafti naannoo kana jiru kun ijaarsa seeraan alaa kanaan dura naannoo kanatti ijaaramaa ture. Inni irraa diigamee lafa kana fudhatamee naannoo kanatti akka waajjira daldalaatti saayit pilaaniin isaa erga nuu kennameen booda sheedii kana asitti ijaaruun danda'ame jechuudha. Gabaan naannoo kana keessatti kuduraa fi fuduraa dhiyeessu hin jiru ture. Asii baanee gaarmentii deemna turre. Gaarmentiin irraa fagoodha jechuudha. Baasii taaksii 3-4 kaffalla. Maallaqa hanga 50-60 baafneeti kan nu deebiitti akkasuma walumatti waliigala taaksiitti baafnu 120 ta'a jechuudha. Kuduraa kana bitanii galuudhaaf. Amma immoo naannoo kanatti argamuun isaa kun faayidaa bu'aa guddaa nu kenna jechuudha. Akkan bitadhuuttis akkan hojjedhuuttis baay'ee bareedaadha nu. Jijjiiramaa qaba, bu'aa qaba wanti hundinuyyuu akka bakka biraarraa bu'aa qaba. Uummatas fayyadaa ofiifis fayyadamaa jirra. Carraa hojii yeroo fi carraa hojii dhaabbii argateera uummanni naannoo kana jiru. Namni naannoo kanatti jiraachaa ture carraa hojii argachuun faayidaan inni qabu yookaan bu'aan inni qabu tokko kana. Lammaffaa immoo itti dhiyeenyaan uummanni kuduraas haa ta'u midhaanis haa ta'u waan ofii isaatiif barbaadu sana iddoo biraa deemee irraa bu'aa irraa argachuu danda'u sana yookaan immoo irraa fayyadamuu danda'u sana baasiiwwan garaagaraa irraa duubatti deebi'ee baasii sana mana isaatii oolfatee jira jechuudha. Gabaan kun han eegale amma ji'a tokko hin dabarre jechuudha. Yeroo dhiyootti ijaarame yeroo dhiyootti xumurame garuu immoo uummanni irraa fayyadamuu keessatti ga'een uummata naannoo kanaa mirkaneessaa dhufe waan ta'eef nuyis paakeejii jedhu sana itti guunnaa akkasitti yaadne jechuudha akka waajjira keenyatti akka kutaa magaalaatti. Inisheetiivii fayyaatiin du'aatii haadholiif daa'immanii hir'isuuf hojiileen buufataalee fayyaa ijaaruu fi meeshaalee yaala fayyaatiif oolaniin guutuuf hojjetamaa ture jira. Buufata fayyaa alamganaa kana keessatti jechuudha kutaa bilookii tajaajila baqaqsanii yaaluudha. Baajata mootummaatiin kan ijaarame miliyoona 23 ol kanaan kan ijaarame abbaa gamoo G+1dha. Ijaarsa isaa xumurree tajaajila keessatti eegallee jirra. Aanaalee sadan kutaa magaalaa Furii qabutti bara kana kellaawwan fayyaa 3 ijaaramanii jiru. Aanaalee sadan qabnu keessatti kellaa fayyaa 3 ijaarree xumurree tajaajila jalqabsiifneerra jechaadha. Isas akkuma dura kaase Shaggar keessatti wanti beekamaan kan amma aadeffamaa jiru piroojeektii tajaajila jalqabne jechaadha kan eebbisiifne. So guyyaa gaafa tajaajila jalqabne gaafa piroojeektii na eebbisiifne kellaa fayyaa sana keessatti ogeessota ekstenshinii fayyaa akka magaalaatti sila qabnuun tajaajila eegalchiisneeti kan jirru. Bilookiin tajaajila baqaqsanii yaaluu xumuramee meeshaaleen guutamaa jiraachuu fi tajaajila eegaluuf qophii gaariitu jira. Keessumattuu buufataalee fayyaa qabnu lamaanuu keessatti meeshaaleen adda addaa akka galan. Meeshaaleen amma bileed keemistirii ittiin yaalamu, altirasaawundiin daa'umsaaf gargaaru, antinaataalii geessu kan gargaaru sirriitti gaggeeffamuun danda'amee jira. Altirasaawundiin galeera, bileed keemistiriin galeera, CBC maashiniin galeera. Kanaaf isaa fi hojii guddaa hojjechuun danda'amee jira. Maashiniin kun galuun daa'umsa irratti
haadholeen akka gargaaraman taasifamee jira. Biratti ammoo piroojeektiiwwan gargaraa kan da'umsa gargaaran mana opereeshin ruumii hojjennee waan jirruuf opereeshin ruumii san keessatti haadholeen da'uu jalqabanii jiru jechuudha. Kuni saksesii guddaadha. Kunuunsa talaalli duraatis asitti argataa ture. Talaalli da'umsa duraatis asumatti godhaa ture. Bareedaadha haalli jiru haala gaariidha. Haalli tajaajila asii quubsaadha. Yeroo lamaan asitti kitittilii godhaa ture. Yeroo lamaanuu asitti adeemsisaa turetti immoo yeroo anatti cimees rifariin jira. Haala gaariidhaan na gargaaraa turan. Baay'inni namaa hin jira. Yaa baay'inni namaa yeroo jiraate baay'inni namaa akkuma jirutti immoo nama kana gaggeessuudhaaf isaanis rakkachuu danda'an malee ogeeyyii fayyaarraan rakkoon na mudate jedhee yaadu hin jiru. Asuma keessatti yoo danda'ames kutaan operaasiyoonii nu qophaa'ee dubartiin da'umsaaf bakka kana dhuftu akka hin rakkanne otoo nu godhanii yaadan qabu. Kanaan dura yaa'u tokko hawaasii dhaabbilee fayyaa keenya buufata fayyaa gaafa dhufu komeen nu kaasu keessaallee tokko maanni tajaajilli ogeessa keenya yoo gaarii ta'e illee qorichoota alatti nu barreessitu kan jedhu komee tureedha jechuudha. Isa kana karaan ittiin furre keessaati tokko mana qorichaa moodela kan ta'e mana qorichaa moodela hawaasaa aanaalee sadan keessatti iyyuu tokko tokko ijaarree sadan isaanii yeroo ammaa kana tajaajila kennaa jiru. Magaalonni naannoo Finfinnee kana jiran keessaati kan akka kutaa magaalaa Afurii kun baay'ee bakka itti hawaasii bal'inaan keessa jirudha jechuudha. Kanaaf tajaajila guddaa barbaada. Shaggar jechuun guutummaa biyya Itoophiyaa jechuu dandeenya, Oromiyaadha jechuu dandeenya. Maaliif sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiran kutaa magaalaa 12 jiran kana keessa jiru waan ta'eef tajaajila bal'aadha kan kennamu. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaa barbaadachaadha. Gama inshuraansii fayyaatiinis miseensota 22,000 horachuuf karoorfachuun hojjetamee milkaa'inni gaariin argameera. Gaafa magaalli Shaggar hundeeffamee jedhee kutaa magaalaa sadiitti qoodame magaalli Sabbataadha. Yeroo kana hawaasatti tajaajila kana fuunee waan siqneef horannaa miseensaa keenya daran dabale jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2015 naannoo 16,000 abbaa warraa nu horan. 2016 ammoo 20,000 abbaa warraa nu horan. Bara kana ammoo 22,932 waan ta'eef waggaadhaa waggaatti abbaa warraa jiraataa kutaa magaalaa keenyaa ta'an miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uun daran dabale jechaadha. Buufataalee fayyaa keessatti tajaajilli dargaggoo qindaa'an kennamaa jira. Kunis rakkoolee fayyaa qaama qalbii dargaggootaa furuuf hojiiwwan fakkeenya ta'utu hojjetamaa jira. Kutaa dargaggootaa kana keessa kan hin jalqabe tokko hojii kan hin jalqabe waggaa 6 kutaa dargaggootaa irratti qofaatti adda ba'ee kan hin tajaajila dargaggootaaf kennuutti ka'e waggaa 5. Waggaa 5 kana keessatti baay'ee kan si'atti toluu fi kan akka hojjetuuf si kakaasuudha. Sababni isaa kutaa dargaggootaa adda ba'ee hojjetamu kun ijaarame kuni tokko dargaggootaaf illee hawwataadha. Maaliif sa'aatii firii ta'anii siyaasuu illee sa'aatii laattee fi kifilii yookiin immoo mana ga'aa ta'etu jira. Bakka itti dubbisaa hin qabu. Akkuma argite laabireerii kan siin jedhe sana jira. Deeskitooppii qabna. Waayifaa daawunlood godhanii waan barbaadan sirchi godhanii dubbisuu danda'u. Televezyiinii irratti immoo filaashiidhaan barnooti fayyaa waa'ee dargaggootaa wajjin wal qabatee karoorri maatii waa'ee fayyaa dargaggootaa irratti bifa diraamaatiin bifa walalootiin hin kennamaa jechaadha. Dabalataan immoo kaawunsiliingii yeroo siin jedhu gorsa adda addaa barumsi fayyaa alattis keessattis dargaggoota keenyaaf hin laannaa jechaadha. Mana yaalaa kan biraarraa wanta adda isa godhu dargaggoonni qofaatti namni guddaan akka sadarkaa isaaniitti wanta yaadan yookiis waan barbaadanii lafatti yaada isaanii ibsachuu danda'anidha jechaadha. Sodaa tokko malee. Kanaafuu yaada keenya mana yaalaa kana yommuu dhufnu ibsachuudhaaf sodaa tokko malee dargaggoota qofaadha sababa ta'eef sodaa tokko malee yaada keenya guutuudhaan ibsachuu dandeenya jechuudha. Barumsi nuuf kennamu jira amma teenya darabee eeggannutti TVdhaanis ta'ee achirraa akka wanti daddarbuu akkaataa ittiin dhukkuboota adda addaa irraa ittiin of eeganii barnoota gurguddoo adda addaatu jira. Gama inisheetivii barnootaatiin manneen barnootaa hundatti gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa hundeessuun qabxii barataa dabaluun danda'amee jira. Barattoota kutaa 12ffaa qorsiisne keessaa persenta olaanaadhaan gara yuunivarsiitii erguun danda'amee jira jechuudha. Kana gaafa jennu kallattiidhaan gara yuunivarsiitiitti deemuu kan danda'an persenta 59 jechuudha. Persentiin kun baay'ee olaanaadha. Baran ammoo caalmaadhaan
ijoolleen akka shaakalan dandeettii isaanii gabbifatan akka isaan of madaalaa deeman taasifamaa tureera jechuudha. Kutaa magaalaa Furiitti bal'inaan gumiin tiraansfoormeeshinii sun jirra waan ta'eef hojiin kun hojjetamee jira. Kaan ammoo waan akka ICT waan hanqinni qabu kitaabolee gargaraa kenna kitaabaatiin akkasuma diijitaal laayibireerii illee wal qabatee hojiiwwan gurguddoon ismaart kilaasii hojjechuu wal qabatee hojiiwwan gurguddoon gama barnootaa inisheetiivii barnootaatiin hojjetamanii jiru. Cabiinsa barnootaa bara dheeraaf ture furuuf manneen barnootaa bu'uura boruu ijaaramanii jiru. Hojii inisheetiivii ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu gaggeessaa turreerra. 13 nu kenname 13 milkeessuun danda'amee jira jechuudha. 13 kanayyuu yoo ilaalle hirmaannaa hawaasaan hojii hojjetamedha jechuudha. Bakka manneen barnootaa hagayoonaa hin qaqqabnetti yookiin immoo bakka qotee bulaan keenya jirutti manneen barnootaa keenya iddoo filannee hawaasa mariisisnee naannoo sanatti ijaaruun danda'amee jira jechuudha. Karaa biraatiin ijaarsa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaadha. Sadarkaa tokkoffaa wajjinis wal qabatee barana 2 ijaaruudhaaf karoorsinee jirra. Lammanuu fiixaan baafnee jirra jechuudha. Cabiinsa barnoota keessa jiru kan bara dheeraa sirnootaan gargaraa irratti wal jijjiiramanii barnoota cabsanii turanii isa sirreessuudhaa fi bu'uura boruu bu'uura kaa'uun hin barbaachisa waan ta'eef bara darbe 6 ijaarree bara kana 13 istaandardii isaa kan eeggatee fi baay'ee kan bareedu ijaaruun danda'amee jira. Aanalee 3 qabnu irratti oolman daa'imanii bakka tursiisa daa'imaniis ECD illee wal qabate bakka tursiisa daa'imaniis 3 ijaaruun danda'amee jira. Kama kanaan barnootatti walii qabne iddoo hojjettooti mootummaa jiranii walii qabne ijaaruun danda'amee jira. Kanaaf kun hundinuu meeshaan akka guutamu hirmaannaa uummataatiidhaan meeshaan akka guutamuudhaaf hojiin guddaan hojjetamuu danda'amee jira jechuudha. Gama biraatiin buusaan gonofaa dhaabbata rakkoo furuu ta'uun jaallatamummaa jabaa hawaasa biratti argatee jira. Bara kana akka kutaa magaalaa keenyatti miseensa 55,000 olii horachuun danda'amee jira. Waliigalaatti gumaata maallaqaati akkasuma immoo buusii miseensaas dabalatee birri gara miiliyoona 39 akka kutaa magaalaa keenyatti buusa gonfaadhaas dhangalaasuun danda'amee jira. Asittis ammoo namootaan gargaaramuu qaban akka kutaa magaalaa keenyatti gargaaramuu qaban namootaan balaan konkolaataa irra ga'e namootaan ibiddaan miidhamanii kana mana barumsaa keessatti ammoo barattoota nyaata barbaadanii harqalleeyyii gargaaruun danda'amee jira waan ta'eef hojiiwwan baay'ee milkaa'an keessaa tokkodha. Dhaloota barnoota teekinooloojiitiin qopheessuuf leenjiin Itiyoo Koodarsiis kennamaa jira. Kan biraa bara kana dijitaalii irra jira. Dijitaal shaggarannee wanni guddaan hojjetamaa jira. Akka mootummaalletti biraanchii ikoonoomii guddaa ta'uu danda'a kan jedhame gama ICTtiin kan jiru yookaan ammoo information technologyidhaan kan jiru hojii kana cimsuudhaa fi bu'uurii guddaan taasifamuu qaba. Generation irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Generation taanu digital generation ta'a waan ta'eef generation kana gama tokkoon barnootaan gama teknooloojiin qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Teknooloojiidhaaf barnootaan qopheessuudhaa fi koorsiiwwan gargaraa akka biyyaatti kennaman jiru. Itiyoo Koodarsiin tokkodha. Itiyoo Koodarsii wal qabatee akka kutaa magaalaa keenyatti bal'inaan hirmaachaa turre jirra. Barnooti isaa ammas itti fufee kan namni barachaa jiru. Akka kutaa magaalaa keenyatti gara nama 2,539 sartifikeetiin Itiyoo Koodarsii kun akka inni kennamuuf baratee akka inni barnoota xumuru gochuun danda'amee jira. Kanaafuu hojiin kun hojii baay'ee murteessaa ta'e gama AI ce'aa jirra waan ta'eef namni akka introduction AI argatu namni akka dijitaalii irraa keessa sarvaayiv godhuu danda'u kaapitaala uummata keessatti kaapitaaliin dijitaaliin akka uumamuu danda'u akka hordofamuu danda'uudha fi hojiin Itiyoo Koodarsii baay'ee murteessaa waan ta'eef bu'aas irraa argannee amma ijoolleen naannoo Itiyoo Koodarsii leenji'an kun naashinaal ID keessalleetti naashinaal ID gama tireetiin gama OTKtiin hojjetamaa jiru keessalleetti akka nu gargaaran biyya tokko qabna waan ta'eef naashinaal ID'n akka inni jiraatuudhaaf hojiiwwan naashinaal ID wal qabatee jiru yookaan ammoo faayidaa kan jedhamu isa galmaa'uudhaaf muuvimentiin guddaan gaggeeffamaa jira. Magaalaa Shaggaritti kutaan magaalaa Furii giddugala investimentii jabduu akka taatu xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Hojiilee qonnaatiin qonnaan bulaan 153 gara investimentiitti akka ce'aniif haaldureen xumurameera. አሁን ላይ ከ600 በላይ ሰራተኞች ይገኛሉ በአጠቃላይ በዳችንና በጆይንት ቬንቸር ካምፓኒዎቻችን ማለት ነው። ለአጠቃላይ ለአካባቢው ላይ ሰፊ አስተዋጽኦ እያደረግን ነው። ለሀገሪቷ እየሰጠ ያለው አገልግሎት እንግዲህ
ውጭ የሚገቡ የነበሩ ምርቶች ግን በውጭ መንገድ ሲመጡ ትራንስፖርት ላይ በየወደቡ የሚንገላቱ ረጅም ጊዜ በኮንቴነር ውስጥ ቆይተው ሲመጡ ሊያጋጥም የሚችለውን የምርት መበላሸት የሚከላከል ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን የሚያደርግ የኬቻፕ ምርት እናመርታለን ሚል ኢንቨስትመንቲን አኩታ መጋል ከነ ቀብኑ ኢንቨስትመንት ጋራ ዲባጃ ፊ ድግደማቲ ኢንቨስትመንቲን ኩን ዲቢ ሰዲ ኦሊ ከኒ ማኑፋክቸሪንግ ራቲ ሁንዳኤ ማኑፋክቸሪንግን ቤዚ ጉዲና መጋሎታ ዋን ተይፊ ኢንቨስትመንቲ ጅራን ራቲ በራ ደርበ ኢንቨንተሪንግ ጉዳን ገፈመ ጅራ ከኒ ኢሌጋል ተይ ሆሃን አሞ ከኒ ላፍ ጨልሰኒ ቀበተን ጋራ መጋል ሸገሪ ወሊን ተውዳኒ tarkaanfina kirriin irra fudhatamu akka addaanchitu akkasuma immoo kan construction complete construction isaanii fixatan dafanii akka hojii galan aalaan ammoo akka inni kennamuudha fi bal'inaan taasisnee jirra. Kanaaf inda investmentiiwwan gurguddoon bara darbe kennaman keessa baay'een isaanii gara hojii galanii jijjiiramaa kan jiranii fi warri lafa qabate akkasumas taa'essi lafi isaanii harka fuudhamee namoota biraatiif waan tajaajilu baatee akka ol godhameera. Gama biraatiin kan ijaaramaa jiranis tarkaanfii kan hubatanii magaalii Shaggar kutaan magaalaa Furii jidduugal investimentii akka taatudhaa fi hojjetaa kan jiran tarkaanfiiwwan gama mootummaatiin fudhatamanii kan investimentii cimsaa turan easy of doing investimentiin akka inni jiraatudhaa fi hojiin guddaan hojjetamee jira. Kana malees intarpiraayizii maayikiroof xixiqqaa waldaaleen hojii gamtaa gara investimentii akka ce'aniif haalli mijataan uumameera. Hojiilee bara kana hojjenne keessaa tokkummaa inni yaa waldaan hojii gamtaa hojii hawaas dinagdee jireenya uummataa jijjiiruudha jechaadha. Jiruuf jireenya dhala namaati irratti waan hundaa'edha. Tokkoffaa irratti dhimma qusannoof liqii irratti hojii guddaa tarkaanfii addaatiin hojjennee jirra. Inisheetivii keessatti dubartoonni keenya dargaggoon beektoon akka gurmaanii hojii gugurdaa hojjetan taasisnee jirra jechaadha. Qaleensa jireenyaa tasgabbeessuu keessatti dhimma sosochii gabaa keessatti hojiilee gugurdaa fi meeshaalee bu'uuraa ittaansee galtee qonnaa wantoota ta'an yaa waldaa qonna maraatis waan qabnuuf galtee qonnaa ta'u sadarkaa magaalaa Shaggar akkasumatti darbee sadarkaa federaalaati irratti baazaarii fi simpooziyemii irratti dhiyaachuudhaan akka kutaa magaalaa keenyaatti hojii gugurdaa hojjennee jirra jechaadha. Fakkeenyaaf kalee waldaan keenya meeshaalee bu'uuraa zayitaaf sukkaara raabsuu qofatti kanaman ammatti inisheetivii qonnaa keessatti gurmaa'uudhaan horii furdisuu aannan lukkuu horsiisuu irratti argamu jechaadha. Kana malees immoo tarkaanfiin addaan akka magaalaa Shaggariitti fudhatamu waldaalee qabnu waldaalee 26 keessaa waldaa 6 investimentii ceesisnee jirra jechaadha. Hojiin hubannoo sassaabbii gibiraa guddina biyyaa keessatti gahee guddaa qaba. Rakkoolee sassaabbii galii gibiraa furuuf kutaa magaalaa Furiitti hojii jabaatu hojjetamaa jira. Hojiiwwan gama misoomaatiin hojjennu gama ammoo galiitiinis galiin akka dabaluu danda'uudhaa fi hojiin guddaan hojjetamuu fi yaaliin guddaan taasifamee jira. Bara darbee biiliyoona 3.1 kan guuruun danda'ame bara kana ammoo biiliyoona 1 oli daballee biiliyoona 4.1 sassaabuun danda'amee jira. Galii idilee mana qopheessaatiif keessoo dabalatee sassaabuun danda'amee jira. Gama rakkoolee galii wal qabatan namni galii dhoksuu oditii wal qabatan furuudhaaf yaaliin guddaan taasifamee jira. Rakkoolee ekstiraalaandii akkasuma gara liizii wal qabatee qajeelfamoota wal qabatee jiru vaatii irratti rakkoolee jiran furuudhaaf yaaliin guddaan taasifamee jira. Innis ammas gahaa miti kan fuulduraafis baay'ee cimee kan itti fufuudha waan ta'eef magaalii agas caal galii gurguddaa argamsiisuu qabdu qindoominaan hojjetamuu ni barbaada. Seektarii taaksfoorsiin galii idilee akka deemuudhaaf akkasuma seektarii galii keessatti qulqullinni akka jiraatudha fi teknoolojii fayyadamanii galii guuruu akka danda'an fuulduraaf kallattii guddaa kan kennee kan hojjennu ta'a jechuudha. ከባለፈው ዓመት የተሻለ ነው። የባለፈው ዓመት ትንሽ ያው የሰው ብዛትም ነበር። አካሄዱም ያው እንደ መጀመሪያው አይደለም። መጀመሪያ ውሳኔ ለመውሰድ ተራ ይዘህ ነው የምትወስደው። ከዛ በኋላ በኮምፒውተር ነው የሚወጣልህ። አንተ ራስህ ገብተህ አይተው ቲን ነምበርህን ፕሪንት ይደረግልሃል። አሁን ግን ፕሪንት ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። ቲን ነምበርህን ትሰጣለህ፣ ውሳኔ ወረቀቱ ወዲያው ይሰጡሃል። አካና ሙዳ ፉሪቲ ሆጂወን ገሊ ከነ ወልቀበቴ ከሮራ ኬኝ ጉዳፊ ጠጣ ቢሊዮና ቶኮቶቃ ለመኑ ከነሜ በረከና ከነ ገልማን ገውዳፍ ሆጂ ጉርጉዳ ሆጀቻ ቱሬቹ ከናፍ ኮፒራ ካሴ በረከነ ኬሰቲ ሀጋ አማት jalqabii guyyaa irratti hojii gurguddaa hojjenne hojii hojjenne san keessatti tokkoffaa kominikeeshinii keenya cimsine jechuudha. Kominikeeshinii keenya cimsine gaafa jennu mana hojii keessaa kaasee haga alaatti
uummanni kaffalaa gibiraa keessattuu kaffalaa gibiraa sadarkaa caa yeroo kennameef keessatti akkamitti kaffalee galma keenya san galmaan geenya yookaan waa yaadne san galmaan geenya kan jedhu irratti hojjechaa turre jechaadha. Akka kaffaltiitti xiqqoo namni hunduu siistamii kana keessa baay'ee sila hin seenne moobaayil baankingii kana odoo asitti warri namni nu hojjetu achi galchinee dhufnee namni asitti nu hojjetu odoo taa'ee amma natti hin turru lammata immoo sinqee baankii asii yoggaa nu erganii sinqee baankii nama lamatti hojjeta bakka tokko namni lamaan sun nama kumatti asii deema rakkoo guddaadha amma sa'a 7tti kan naqne amma deefne sinqeedha isa oduu sirraa'e waan asii waan mana galmeeti har'a dhugaa dubbachuudha faayilii keenya kennee deeqan turre guma san nuu baasan kanaas waan asitti tajaajilli irraa asitti nuu kennamu itti hafuufuu jenna kun baay'ee gaariidha kanumaan itti hafuufan. Siinqee baankii waliin hariiroo qabna waliin dubbanneerras sababni isaa teelee birrii qofa odoo hin taane moobaayil baankiingiidhaan illee akka kaffalu kan jedhu siinqee baankii warra baankii waliin haasofneerra inni kun baay'ee murteessaadha jechaadha. Moobaayil baankiingii fayyadamee gara kaffaltiiwwan biroo sana kaffaluu danda'utti dubbataa jirra garuu immoo baankii dhaqanii numa dubbisanii siliippii san achi gaafa fudhatanii ammallee wanni kun qulqullaa'ee odoo siinqee baankii waliin kontaaktiin goone tajaajila argatanii deemuu irratti ammallee hin hafa jechaadha. Moobaayil baankiingis fayyadamu dhaqee siliippii isaa fidataa jechuudha. Siliippii baankii irraa fidatee nagayeetti kuta malee moobaayil baankiingii qofaan xumuruus sun ammallee teknooloojiin keenya hin hafa waan jedhu sana jechaadha. Kenna tajaajila hawaasaa itti quufiinsa qabuu fi deddeebii irraa bilisa ta'ee fi iftoomina qabu uumuufis hojiin fakkeenya ta'ee hojjetameera. Tajaajilli keenya tajaajila hawwataa gochuudhaaf si'ataa fi qaqqabamaa taasisuudhaaf hawaasatti dhiyaannee hawaasaaf tajaajiluun sa'aatii dabalataatti dabaluudhaan kalaqa itti daballee hawaasni keenya duraan deddeebii irraa bilisa karaa ta'eetiin yeroo gabaabaatti dhufee tajaajila akka argachuu danda'uuf hojii bal'aadha kan nuti hojjechaa turre. Keessumaatii abbaa dhimmaan hojjettoota keenya bira dhufee akka hin deddeebineef tajaajila sadii fi akka argatuuf CCTV kaameraa kutaa hunda keessatti galchine CCTV kaameraa amma agartan kun asitti qophaa'eetu kan jiru. CCTV kaameraa kanaatiin kutaa hunda keessatti ilaalla jechuudha. Kutaa hunda keessatti abbaan dhimmaa gaafa dhufu as dhufee sa'aatii meeqatti akka dhufe sa'aatii meeqatti akka deebi'e ni agarsiisa. Kanaaf namni kamiyyuu dhufe abbaa dhimmaan dhufee hagam akka ture illee as taa'ee nan ilaala jechuudha. Kan nu as taa'aa jirruufis tajaajila uummataa waan ta'eef hojiiwwan gam tajaajila uummataatiin hojjetaman guddaadha. Hojii kanaadhaa fi bara kanatti akka bara darbe irraa wanni adda godhu tiimii tokko addatti hundeessuun danda'amee jira. Furii Rapid Service Team kan jedhu First kan jedhu Furii Rapid Service Team kan jedhu ijaaruun danda'amee jira. Ogeessota baay'inaan 65 ol ta'anii aanaafis kutaa magaalaa seektara keessatti indipendensii kennilee fi rakkoo ammoo furaman kan hin furamin yeroo yeroodhaan furuu tarkaanfii sirreeffaan fudhachuu hojjettoota rakkooman irratti tarkaanfii fudhachuu fi yaaliin guddaan taasifamee jira. Hojiileen pirojektoota magaalaa bajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin hojjetamaniin mandaroota moodeelaa aspaaltii uummataa hojiileen magaalaa bareechuu fakkeenyummaa qaban hojjetamaniiru. Walumaa gala pirojektoonni waloo birrii biiliyoona 4 hojjetamaniiru. Bara 2015 keessa akkuma magaalaan Shaggar hundeeffameen kutaa magaalaa Furii keessatti misooma magariisuu irratti daandii fuuldura keenya irratti agarru kana daandii abbaa gadaatii hamma yookaan nookii hamma jamoo sadiitti kiiloomeetira 3 pirojektoota hojjetaman keessaa tokko hirmaannaa uummataatiin qarshii miiliyoona 100tiin hirmaannaa uummataatiin kan hojjetamedha. Marsaa lammaffaa daandii baaburaa irratti daandii baaburaatii hamma jamoo sadiitti marsaa lammaffaadha bara darbee pirojektiin kun hirmaannaa baajeta mootummaatiin qarshii miiliyoona 97 kan hojjetamedha. Marsaan sadaffaa immoo kan amma agarru kana daandii Hacaaluu irraa kaasee hamma Masqalanyaatti kiiloomeetira 3.1 qarshii miiliyoona 265 bara kana hojjetamee xumuramee tajaajila hawaasaatiif banaa ta'ee jira jechuudha. Pirojektooti waliigalatti bara kana qabannee baay'ee milkaa'uu dandeenya. Pirojektoota kan mootummaa pirojektoota 24 qabna. Pirojektoota 24 xumuruun danda'amee jira. Pirojektooti 24 birrii gara biiliyoona 1 fi 876 kan ijaaramanii hundi isaanii xumuramanii hojiitti galanii jiru. Kan ammoo hirmaannaa uummataatiin pirojektiin baay'een isaanii ijaaramanii jiru hirmaannaa uummataatiidha.
Keessumattuu kan adda taasisu aspaaltiin kiiloomeetira 6.6 bal'inaan ijaaramee jira jechuudha. Kutaa magaalaa Furii keessatti hirmaannaa uummataa osoo mootummaan hin ijaarinu koobilistooniin bal'inaan riqichi bal'inaan ijaaramee jira. Kanaaf hojiiwwan immoo bareedinaan wal qabatee naannoo bareechuu irratti keessumattuu moodel arbaan moodel viileejii uumuu wal qabatee hojiin guddaan hojjetamee jira. Mandara moodela uumuudhaa fi mandara moodela gara 12 uumuun danda'amee jira. Waliigalatti hirmaannaa uummataatiidhaan hojiiwwan guddaan hojjetaman gara birrii miiliyoona 645 kan lakkaa'amu. Kan qofa osoo hin taane piroojeektiin keenya kan hojjetamu humna waloonis waan hojjetamuuf humna walootiidhaan birrii gara biiliyoona 2.3dhaan hojiiwwan gurguddoon hojjetamanii jiran. Waliigalatti bara kana qofa humna waloo bajeta mootummaatiin akkasuma immoo badhaadhina maatii dabalatee hojiiwwan gurguddaan hojjetaman birrii gara biiliyoona 4.9tti kan lakkaa'amanii fi kan bara darbeerra baay'ee garaagarummaa guddaa kan qabuu fi saffisiisaas akkasuma immoo qulqullinni isaas hirmaannaan uummataas bal'inaan kan dabalee fi piroojeektooti keenya waan jalqabne akka magaalaa Shaggariitti akka kutaa magaalaa Furiitti hin xumurraa malee kan hin bulchine. Uummatis immoo piroojeektoota irraa akka fayyadamuu danda'u kan godhaa jirru ta'uusaa kaasuun hin barbaachisa. Hojii kaadaastaraa lafa ammayyeessuun karaa dijitaalaa bulchuun ciminaan hojjetamuun lafti mootummaa gara baankiitti akka galu kaartaan dijitaalaa akka kennamu taasifamee jira. Rakkoowwan hannaan wal qabatu rakkoowwan kaadaastaraa keessa jiran tarkaanfiiwwan gurguddaan fudhatamuun danda'amee jira. Lafti mootummaa gara baankiitti akka inni galuudhaa fi akkasuma immoo seera qajeelfamaan akka inni bu'u bakka rakkoon jirutti sirreeffamee akka saaxilamuudhaa fi hojiin guddaan hojjetamee jira. Kaartaan baay'een kanaan dura haqamee jira kan seera maleessa. Akkasuma immoo kaartaan dijitaalaa bal'inaan bara kana qofa gara kaartaa 7677 dijitaal kaartaa kennuun danda'amee jira. Kun ammoo sooftiweerii adda addaa kan magaalaa Shaggariitti hundaa'uudhaan akka inni lafti kun to'atamuu danda'u, inventariin akka inni to'atamuu danda'uu fi bakka rakkoon jirutti ammoo tarkaanfiiwwan sirreeffama fudhachuun akka danda'amu taasifamee jira. Kanaaf lafa keenya bulchuu jalqabnee jirra, hordofuunis jalqabamee jira. Akka kanaan dura lafii kan akka barbaaddaa hin taane akka magaalaa Shaggariitti koreewwan adda addaas akkasuma immoo kantiibaa irraa kaasee gadiitti bal'inaan kan hordofamaa jiru waan ta'eef hojiin lafa bulchuu wal qabatee jiru bifa kanaan ilaaluun ni danda'ama. Rakkoo geejjibaa magaalaa furuuf hojii daandii geejjibaa gahaa hojjechuu fi nageenya tiraafikaa kabachiisuun murteessaadha. Akka kutaa magaalaa Furiitti bara kana bakkeewwan dhaabbii konkolaataa irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa tureera. Keessumattuu ammoo bara kana akka kutaa magaalaa keenyatti rakkoo guddaa inni kan qabanne irratti hojjechaa turre dijitaal paarkingiidha. Paarkingiin amma kutaa magaalaa Furii keessatti konkolaataan bakka dhaabbatu hin qabu ture. Bara kana ammoo iddoo afurii adda baasnee iddoo afuranuu hojii galchinee jirra jechuudha. Hirmaannaa uummataatiin bajeta mootummaas dabalatee hojii galchinee jirra. Iddoon paarkingii 2 kan konkolaattota gurguddaan dhaabatan 3 ammoo konkolaattota xiqqaanis kan dhaabachuu danda'an adda baasnee jirra. Koridariillee waliin ammoo kana misoomsuudhaa fi bakka adda baasnee hojjechaa jirra jechuudha. Kanaaf tiraanspoort moobilitiin naannoo kanatti akka inni ariifachuu danda'uudhaa fi hojiin gama dijitaal paarkingiitti hojjetame galiis gama tokkoon carraa hojii uumee galii argamsiisa. Gama biraatiin ammoo namas tajaajila moobilitiillee gargaara. Hojii baay'ee milkaa'aa keessa tokko gama kanaan ammoo kennaan tajaajila achuma keessatti geejjiba keessatti dijitaala akka inni ta'uu danda'u namni akka tajaajilamuu danda'uudhaa fi galiin tajaajila irraa akka argamuu danda'uudhaa fi hojiin guddaan asitti hojjetamaa turuusaa kaasuun hin barbaada. Kana malees hojiin misooma kooriidarii kiiloomeetira 3 marfata Hacaaluutii hanga marfata Abbaa Gadaatti hojjetamaa jiru dhibbeentaa 60 irra qaqqabeera. Baatii tokkoon booda akka xumuramus ni eegama. Misooma kooriidarii qarshii biiliyoona 1.4 bara kana akka kutaa magaalaa Furiitti hojjetamaatti kan jiru lootii 2 addaan qoonnee kiiloomeetira 3.1 lootii 2 addaan qoonnee hojjetamaatti kan jiru kooriidarii kana keessatti misooma kooriidarii keessatti waan guutuu kan of keessa qabuu fi misoomni kooriidarii kun gaafa xumurame tajaajila hawaasaatiif banaa ta'u baay'ee miidhagaa fi magaalaa keenya magaalaa dorgomtuu akka addunyaatti illee dorgomtuu gochuudhaaf hojjetaati kan jirru.
misooma koriidarii kana keessatti wantoota hedduutu kan jiru jechuudha. Deemsi miillaan jira, saayikilleen ni jira, akkasumas magariisuun ni jira. Biqiltuun waan garaagaraa fi margi kan baay'ee miidhagaa ta'eedhaan kan hojjetamaati kan jiru. Kanaaf innis jalqabamee amma parsantii 70 ol gaheera. Yeroo gabaabaa ji'a tokko hin caalle keessatti xumuramee tajaajila hawaasaatiif banaa gochuuf hojjechaa kan jiru jechuudha. Bara darbee paarkii ollaa baay'ee gaarii ta'ee fi iddoo bashannanaas iddoo kubbaa miilaa namnis taphatus qabu kan dargaggoon itti dhufee bashannanuu danda'u kan giriin ta'e baay'ee kan bareedu ijaaruun danda'amee jira. Bara kana immoo sanuma itti fufsiisuudhaan muuxannoo sana fudhachuudhaan daandii Hacaaluu cinaatti roodsaayid giriinarii hojjechuun danda'amee jira. Kiiloomeetira 3.1 ijaarree jirra gara birrii miiliyoona 257. Kanaaf achi keessatti kaafeewwan gara 5 kan qabu, walkway bakka namni irra deemu kan qabu, iddoo baay'ee bashannana kan qabu, bakka namni taa'ee taphatu kan qabuu fi hawwataa kan ta'e baay'ee bareeda kan ta'e jijjiirama qabatamaas namni irra fayyadamaa kan jiru. Cidha adda addaa kan itti gaggeeffatu, sagantaa adda addaa kan itti gaggeeffatu, yoo dadhabee kan taa'ee boqotu, bashannanuu bakka adda addaa ijaaruun danda'amee jira. Kanaaf hojiin kun hojii fakkeenyummaa qabu namni irra fayyadamaa jira jechuudha. Abbaan manaa kun makiinaa irraa kufee cabee uleedhaan deema. Kunoo mucaanis makiinaan gacca'ame immoo ammayyuu waamtanii iyyuu kaaftanii baroodha. Asii jammaree tarsa'ee hamma yoo bishaan baasa dhakaa baachuus dadhabee qanii sidaa kanas dadhabee jennaa anuma olii gadii fiigeetumaan giidoo gizeen qabu olii gadi fiigeen guddifadhee amma immoo gizeen giidoo dhabutti rakkana koo laalee anaan koo jireenyan keessa jiru laalee boo'icha koo laalee imimmaan koo narraa haqee ganda gadaa faajjee kutaa magaalaa fo'ee waliin dubbatanii rakkina koo laalanii walitti dabarsanii mana kana naa kennanii mootummaan kun immoo mootummaan bukkee koo dhaabate mootummaan na bira dhaabate kun immoo algaa latta bulu paartiin kun waan inni hojjetaa jiru kana baay'een galateeffadha baay'ee waan inni agarre waan inni argina agarsiisanii mana kana naa kennuu jalaatii fi torban gammachuu kana keessaan dubbachuun dadhaba. Magaalli tokko jiraataa baay'ee attiraakti godhuudhaa fi manneen baay'ee qabaachuu qabdi, manneen baay'ee ijaaruu qabdi. Keessumattuu ammoo qabeenyi namaa yookaan ammoo baagiraawundiin namaa wal caala waan ta'eef namoota harqalleeyyii gara magaalaa keessatti rakkachaa jiran kan gargaaruudhaa fi manneen istaandardii isaanii eeggatan gara 88 akka kutaa magaalaatti tola ooltummaadhaan ijaaruun danda'amee jira. Manneen kan keessatti namootni harqalleeyyii ta'an kan maatiin isaanii dhukkubu kan kanaan dura raayyaattis biyya keessatti aarsaa guddaa kaffalan kan biyyaaf waan guddaa ta'an namootan ammoo harqalleeyyii ta'an bal'inaan itti galchuun danda'amee jira. Isaan baay'ee fayyadamanii jiru. Meeshaas hirmaannaa uummataatiin itti galchuun danda'amee jira. Kan ammoo bara kana ammoo kan addu godhu akka magaalaa Shaggariitti piroojeektiin G+4 kan manneen 25 ol of keessa qabu istaandardii isaa kan eeggate baruma kana ijaaramee xumuramee tajaajila kennuudhaaf qophii ta'ee jira. Namoota harqalleettis galtuunis jalqabamee jira. Kanaaf gammana harqalleeyyiitiin jiru manneenitiin jiru hojiin guddaan hojjetamee jira. Manneen kanaan dura ammoo inventarii isaanii akka gaggeeffamu manneen isaanii akka to'atamanii akka hordofaman taasisuun gama dijitaalii jijjiiruudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa kan jiruu fi fuulduraaf ammoo manneen qusannaa adda addaa waan loo koostii adda addaa ijaaruun kan itti fufuu fi rakkoolee manneen akka kutaa magaalaa keenya qabnu furuun kan danda'amu ta'uusaa kaasuu barbaada. Kutaan magaalaa Furii kilaboota ispoortii hundeessuun hanga shaampiyoonaa ta'uu danda'ee jira. Lammiin tokko fayya qabeessa ta'uudhaaf ispoortiin jiraachuu danda'u qaba. Ispoortiin ammoo instituushinaal kan cimuudha jechuudha. Gama tokkoon aadaa uummataa ta'uu qaba. Gama biraatiin ammoo instituushinaal ta'ee dhaabbatii kan hordofu jiraachuu qaba. Kanaafuu gama kaalcherii uummataatti akka inni ce'uudhaaf hojiin gurguddaan hojjetamaa ture jira. Akka kutaa magaalaa Furiitti kutaa magaalaa haaraadha waan ta'eef
kilaboota gargaraa haaraa hundeessinee jirra. Kilaboota kubbaa miilaa, kilaboota kubbaa harkaa bal'inaan biskileetii piroojeektoota akka 5 qabannee hundeessuun danda'amee jira. Garee liigii lammaffaattis akka ce'uu danda'aniidhaaf hojii guddaa hojjennee jirra. Bara kanas waancawwan gurguddaa argannee chaampiyoon ta'uudhaaf dandeenye jirra. Baay'ee hirmaannaa uummataatis asitti guddaa arginee jirra. Kanaaf kilaboota gurguddaa fuulduraa cimsinee kan hundeessinuu fi akkas caal galii ispoortiis kan dabalu. Ispoortiin ammoo fayyaadhaaf guddinaadhaaf akka ta'uu danda'u dinagdeedhaaf akka ta'uu danda'u kan hojjennuu fi iddoo oolmaa ispoortii gurguddinaa kan cimsinu ta'uusaa kaasuu barbaada jechuudha. Kutaan magaalaa Afurii guddina egeree saffisaa keessa jirti. Buufataaleen gabaa gurguddoon giddugalli industirii magaalaa ammayyooftu taasisuuf hojii mul'atutu hojjetamaa jira. Hojileen akka kutaa magaalaa kanaatti hojjetaman dookumantarii gabaabduu kana keessatti hunda isaa hammachiisuun waan ulfaatuuf waan muraasarraa isin yaadachiisuuf jenneeti. Horaa bulaa.